Viidiyoo kana namoonni jaalala waaqayyootiin rabbii keessanitti amantanii jirtan adaraa rabbii sheer godhaa. Ijoollee gargaaruu danda'an biraan naa ga'a. Nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo jalatti argamtan hunduma keessan nagaa keessanii nagaa koo obboleettiin keessanii. Egaa viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufe innis obboleettiin koo arra keessan kan natti ergite sagalee ishii isiniif waraabeen jira. Asumaan hin dhaggeeffattu. Egaa obboleettiin kun Suudi Arabiyaa keessatti dararama hamaa keessa jirti. Waan ishii nama gaddisiisu jechaadha. Waan ishiin keessa jirtu dhiigni afaanii funyaan hin ba'e viidiyoo waraabdee na ergite. Garuu viidiyoo sana asirratti baasuu hin barbaanne. Sababiin isaa seerri YouTube irra na dhorka jechaadha. Dhiiga akka bishaanitti keessa afaanii funyaan hin gajjige viidiyoo waraabdee na ergite. Anaa nyaatu haadha okko. Hin hojjetan nanuu darba jennee waarranneetu waanuma biyya ormaa kan jaartiin niitiin ani bira hojjedhu billaadhaan natti kaatti jettee dhugaa sagalee ishii irra dhaggeeffattu. Takka waanuma hunda natti darbachuu natti kaatti lubbuu koo oolcha adaraa Oromoo koo jette adaraa keessan ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jiraattan lakkoofsa imbaasii naa kennitee jirti kan biyya keessarree kan biyya alaarree jechaadha. Ijoolleen keessan dubbisa adaraa keessan rabbii keessanii isiniin jedha dhugaa eenyumaa ta'u Oromoo kam hunda keessaniyyuu. Amantaan utuu isin hin qoodin hunda keessan adaraa keessan na dubbisa. Obboleettii keessan kana gargaara. Obboleettii keessan kana adaraa rabbiin itti amantanii. Laayikii godha ijoollee baay'ee biraa haa ga'u isiniin jedha. Ijoollee baay'een dhufanii obboleettii kana gargaaruu danda'u. Gara viidiyoo isaatti asin dabarsa kunoo sagalee ishii dhaggeeffadhaa. Sababiin isaa ani qofti yoo na haasa'e koomentii keessan tokko nan laala kijibdu jettu shamarran biyya Arabaa keessatti rakkatu kijibdu jettee naa barreessita. Galatoomiin argatta atillee anillee waan gaariin dalaga jedhee yaadaa jira. Ati immoo waan dalagdu kanatti hin argatta eebbifame siin jedha. Mee viidiyoo isaatti asin dabarsa obboloota kiyya viidiyoo isaa dhaggeeffadhaa. Baay'ee tokko dhugaa imimmaan an buuse dhiiga akkasitti keessaa dhangala'u argeen keessa kootu na boo'e dhugaa waaqayyo. Malee ani dararra baay'ee tokko baay'ee rakkachuun jira. Gaafuma duraayyuu ani erga mana kana dhufee niituma kanatu warra mana kanaatu Itoophiyaa irraa biizaa godhee na fide biizaa naaf ergitee na fidde jechuudha. Kontiraata waggaa lamaatiin yaa ta'u malee haalichi mana sanii natti hin tolle ture gaafuma dhufuuyyuu na deebisi jedheeni ture na diddee gaafuma dura dhufee halkan lama bulu na deebisi jedheeni na diddee gara marmaraa na fudhatte asmaraan daftee hiikamaa na baastee yookaan mattaawaqaa jechuudha. Ani feene hojiin isaanii baay'ee tokko humnaa ol ulfaata. Niitiin baay'ee nama fayyaa hin qabnedha. Bakka zim jettee iyyiti hojii irratti bakka hojiin illee baay'ee humna kootii ol natti baay'atee jira. Akkamitti fooqadhaa fi lafaa gaafa sarara tanyaan jarte jennaan gaafa ati ji'a sadii guuttee booda naaf fidaa ji'a sadiin booda fidaa naan jette. Alwadazaa ani kan danda'u hojiin baay'eedha waan ta'eef namoonni isaanii gaafa dhufu maatii baay'eedha nama 13 turan. Ergasii garuu namoonni 3 tasaafaranii sukkaara qabdi dhukkuba qabdi ni iyyitii na hodhuudhaaf natti qaatti harkaan namatti qaatti na jalaan deeminaan jetti bakka asim jettee baay'eetii hojiinis baay'ee natti ulfaatee jira fooqadhaa fi lafaa namoonni isaanii nama 10 ta'anii jiraatanii amma sa'aatii 8 hojjedha kana biraan yookaan dhufanii ergan dhaladheen mana hakiimillee deemee dhukkubsadheen beeku asitti garuu dhukkubsattuu ta'eera jechuudha isaanii akkuma jiranitti dhukkuba qabu dhukkubsatu bakka isaan malaalee waan dhukkufuufan anas illee baay'ee na dhukkubaa jira amma gara amma argan keessa amma sa'aatii 8 hojjedha isaan boodayyuu bakka rafutti iddoo rafiitiin qabu ijoollee dhiiraa wajjiniin rafa isaan takka narratti utaalutu akka kaasii ol fuudhanii girgiddaatti rukutanii irratti gadi buusu oduu rafinan bula irriiba tokkuma nargadhu mataan kiyya sammuun kiyya naachaan naqame afaan fi funyaan inni na keessa yaa'aa hin dandeenye sirma hojii kana hin dandeenye niitiin immoo na hodhuudhaaf natti qaatti yeroo hunda bakka harkaan namatti qaatti na sodaadha baay'ee iddoo kana keessatti hoggana dhufu moobaayilii kifilii wayii galinaan jedhanii moobaayilii mattaawaqaa ijoollee akkasitti akka jirutti asitti hafee ijoollicha akka eessan natti hin beekuyyuu ani na sodaadha lubbuma kiyyaa jechuudha niitiin immoo bakka albee yoo harkaa qabaatti albee nama darbatti waan harka qabduma tokko si darbatti intala shiistis taana
Ogar Albert kakabdun tarashitti salbe gadi gadhiise anas najjeesi jedhee sagaa jira. Ani nama na gargaaru Itoophiyaa keessattillee namni na gargaaru hin jiru. Asittillee biiroolee dubbisaan na didanii ani na jijjiira iseenan na didanii egaa na jijjiirus immoo didanii birruma kiyyaallee gara Itoophiyaatti galaa Itoophiyaatti na galchi jennaan na diddee hin galtu odoon du'e naan jette erti giddii kee hojjetta waggaa lamaan kana naan jette. Ani immoo danda'ee hojjechaa hin jiru. Isin baay'ee tokko ana ajjeesuudhaaf natti qaatti halbeedhaan namatti qaatti waan hunda waan harkaa qabdu namatti qaatti jechuudha. Kana bira ganama kanan halkan kanan ka'e amma saa 8 hojjedha humna kootii olii hojiin fooqidhaa fi lafa. Kan bira baay'ee tokko hojii natti ulfaatee jira. Kana bira diinni afaanii funyaaniin hirmoo hundana keessa yaa waan ta'eef diinni na keessa dhumee gara mana yaalaallee naaf dhimee jennaan na diddee cakkanii obsinaan jette ani hin dandeenye qoodan asitti duumaaru akka ta'etti na gargaara. Ani yasikiun na jijjiira jedhee warra biirootis gaafannaan biiroo Itoophiyaatis na jalaa zum jedhan erga si'an akkasiinaan na jalaa kaasuu didan jechuudha. Silkii biyya keessatti immoo namni dhaqeetuma biiroo uyyuu dhaqeetu na gaafatu hin jiru. Abbaan kiyyallee hin du'e akka abbaa kiyyattillee kan ture na gargaaru iyyuu obboleessi kiyya ture obboleessa guddaa jechuudha. Innillee itti aanee du'e waan ta'eef haati kiyyammoo baadiyyaa keessa jirti. Haadha kiyyaan guyyaa takka qofa wal dubbisne ammaan ji'a 8 keessa jira. Ji'a 8 guyyaa 10 ergan hojii mana kana eegale jechuudha. Garuu damoosa kana keessatti ji'a jaanaa kennite ati jimoo ijaa hojjette naan jettee ani garuu waraqatallee hundumaayyuu kan guyyaa gaafa ittiin dhufu nan qaba. Ani ji'a 8 fi guyyaa 10 harree jechuudha erganas hojjechuu qabe. Ishiin garuu ji'a jaanaa kennite. Gisee hunda afaan funyaan kiyyaan innillee na yaa'a ani dhaabbachuu hin dandeenye dhugaa waaqaaf lafaa kennu viidiyoo isaallee garuu akka seessuru irratti fi akka sirfachiisnetti ni ilaalta hojjeefame erga jechuudha. Inni na keessaa dhumeera bakka sababni hojii baay'inaatiin bidda libsii harkaan miichaa iddoo rafiitillee hin qabu sammuu kiyya lafti hin arganne sa'aatii 4 iyyuu rafuu hin dandeenye jechuudha. Isumayyuu iddoo rafiitiin qabu waan ta'eef baay'ee tokko ulfaataa ture sammuun kiyya na cinaan naqmaa jira sammuun kiyya bakka yeroo na ta'aa jira jechuudha. Gaafan kana caalaa rakkadhe immoo ishiin karaa irratti gannagatti malee biirootti iyyuu na deebiste yookaan biyyatti na deebistu jechuudha. Karaa irratti qoshasha san nagatti. Kanaafuu akka na gargaartanii. Egaa dhageessan viidiyoo kanarraa dhageeffatan jedhee yaada. Namoonni dhageessan adaraa keessa yaa obboloota qomicha tanaa gargaaru. Agargaaru siniin jedha. Paaspoortii ijoollee baay'ee kutaa tokko keessattan argee innuu paaspoortii nan likkiimaa miteetti. Ani ijoollee sana gara ishiin naqxeen hin beeku hin fixxe ta'uu gara biraa geessi ta'uu hin beeku kanaanuu immoo sin ajjeesettee natti dhaadhateeti. Sagalee baay'ee na ergite baay'ee wajjinaa se'ichaadha guyyaarraa. Waan baay'ee nama gaddisiisu keessaa dhugaa waaqayyo shintibeetii seentee waarate funyaashii kana akkaatti keessaa bishaan funyaan fi afaaniin akkaatti dhiigni keessaa bobobob jedhee gadi yaa'a akkasitti viidiyoo waraabdee na argite. Viidiyoo ishii sana yeroon argu keessatti narri fadhee akka malee waan an ta'e sana hin beeku ayyaa biyya ormaan jedhe. Micaa'oon tuni haadha hin qabdu abbaan qabdu. Haadha illee qabdi abbaan qabdu akkanaan jettetti sagalee ishii irraa dhaggeeffattanii jirtu. Namni ishii gargaaruu danda'u hin jiru. Haati ishii immoo baadiyyaadha kan jirtu. Bilbila hin qabdu haati ishii. Micaa'oo kana adaraa haadha ishiitiif jenneetoo haadha qabnu obboloota koo gargaaru du'a oolfannu siniin jedha. Warri Suudii keessa jirtan keessan na dubbisa. Lakkoofsa kamiinuu taanaan siniif nan kenna adaraa keessan. Lakkoofsa biiroo Itoophiyaas isiniif nan kenna keessan na dubbisa adaraa keessan. Obboleettii keessan du'a oolfadha. Namni jaalala rabbiin qabdan. Namni bakka amantumatti amantee san jaallattu keessan na dubbisa adaraa warri namatti dhiyaatan isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa laayikii godhaan isiniin jedha. Obboleettii keenya rakkoo keessaa baafnu baay'ee tokko keessi koo nagaddee jira. Dhugaa rabbaan mana amma dubbadhu kanayyuu miti. Waaqayyo lafa isin jirtanitti isin haa eegu isiniin jedha. Obboleettii keenya oolfannu yeroo gaarii naaf qabaadha laayik sheer godhaa. Asuma warroonni aaraa dhuftan immoo maamila naa ta'a isiniin jedha wajjiniin rakkoo keenya amma dandeenyu wal furra isiniin jedha yeroo gaarii naaf qabaadha baay baay turtii gaarii.